Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa yookiin WHO'n mata duree tamboottuun ta'in midhaan biqilchaa jedhu jalatti gabaasa baaseen balaa baalli tamboo qabuu fi oomisha tamboo gara oomisha midhaan nyaataatti jijjiiruun dinagdeedhaa fi dhimma naannoo irratti bu'aanni qonnaan bultootaa fi hawaasaaf qabu ibsee jira. Qo'annoon akka agarsiisetti yommuu industiriin tamboo qonnaan bultoota maraamartoo liqii keessa galchee jiru kanatti gareewwan gaarummaa isaa faarsan immoo bu'aa dinagdee oomisha tamboo irraa argama jedhanii adda dureedhaan ololaa jiru. Dr. Rudiger Kirich dhaabbata fayyaa addunyaatti daayirikteera babal'ina fayyaati. Akkana jedhu Jeeneevaarraa. Tobacco is of a huge harm to all our health. But in addition to that, tobacco contributes highly to food insecurity. Sadly enough, Tamboon fayyaa keenya hundarratti miidhaa guddaa qaba. Kana malees tamboon wabii nyaataa hir'isuudhaan gumaacha olaanaa qaba. Haala gaddisiisaa ta'een namoonni miiliyoona 350 ta'an hanqina midhaan nyaataa hamaadhaaf saaxilamanii jiru. Biyyoottan namoonni kun keessa jiraatan lafa isaanii isa gabbataa ta'e tamboo irratti facaasuudhaaf fayyadamu. Biyyoottan miseensa dhaaba keenyaa ta'an oomisha waan fayyaa namaa irratti miidhaa geessisu dhiisanii akka midhaan nyaataa oomishan ni gaafanna. Akka dhaabbata fayyaa addunyaatti biyyoottan miseensota ta'an deeggarsa addaa oomisha tamboof kennan akka dhiisan ni gaafanna. Dr. Kirich itti dabaluudhaan qorichaawwan farra aramaatiif ilbiisotaa hamman bala qabeessa akka ta'anis ibsanii jiru. the people who work in the lands who grow tobacco, they actually consume as much nicotine as is contained in 50 cigarettes a day. That is especially harmful to people, to women who are pregnant. Hojjettoonni lafa qonnaa tamboo keessa hojjetan tamboo xuuxuu baatanis guyyaatti niikootinii sijaaraa 50 walqixa ta'e ulatu. Sun immoo namootaniif keessumaa dubartoota ulfaa fi ijoolleewwan miiliyoona 1 ta'an bakkawwan qotisa keessa hojjetaniif balaa qabeessa, summii qabeessa. Kanaafuu biqiltoota summii qabeessa ta'an dhaabuu dhiisuu qabna. Hanga'an dhaabbata fayyaa addunyaa kun waa'ee piroojektota dhaabbanni fayyaa addunyaa Keeniyaadhaa fi Zaambiyaa keessatti hojjechaa jiruus dubbataniiru. Qonnaan bultoonni akka oomisha tamboo dhiisanii gara oomisha boloqqeetii fi midhaan nyaataatti jijjiiran piroojektiin kun deeggaraa jira. Tobacco industry also sucks these farmers into vicious cycles. They give small loans and then they have to repay. Indastiriiwwan tamboo qonnaan bultoota kan gara maraamartootti harkisaa jiru. Liqii xixiqqoo kennuuf liqii sana kaffaluu qabu. Kanaafuu Keeniyaa keessatti namoottan tamboo oomishuu dhaabuu barbaadan jiru. Yaadni kun Zaambiyaa keessattis bara kana keessaa qonnaan bultoota 5,000 qaqqabuu danda'eera. Eegumsa naannoo taasisaa jirra. Carraalee diinagdees uumaa jirraa, fayyaadhaa fi dursa kennaa jirraa jedhanii dabaluudhaan. Akka dhaabbanni fayyaa addunyaa jedhetti yommuu namoottan miiliyoonii 300 ol ta'an hanqina midhaan nyaataa hamaadhaa fi saaxilamanii jiran kanatti biyyoottan 120 keessatti lafti hektaara miiliyoonii 3 ta'u oomisha tambootiif oolaa jira.